Obbo Jawaar Muhammad waa'ee Finfinnee kana maal jetta yookaan Finfinneen kan eenyuuti jettaati? Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuun qabna. Haci ati yoo maal jetta kanarratti? Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate, akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate, Finfinneen kan Oromooti. Ati yoo maal jetta obboleessa keenya? Finfinneen an eenyuuti ana baluuti maal jedhamu kun isa maaloo maal Finfinneen an Oromooti kun gaaffii hin qabu irrattuu deebisuun hin barbaachisu. Ustaaz Raayyaa Finfinneen kan eenyuuti? Waa'ee Finfinnee yeroo gaafattu ati hin qaanfattu mataan kan Galatoomaa kun silaa waan gaafatamuun turre. qaama keerraa miilli kun keetii garaan kun keetii mataan kun keetii ijji kun kan eenyuuti jettee miti kan gaafattaati. Qaama namaarraa namni qaama namaa miila kan koo ta'uu argaa. Duwida koo ta'uu argaa mataan koo ta'uu argaa ijji na gaafatu nagaadhaan jedhu ofuma isaatiif wallaan namuu qaban jedhan. Akkasi Ustaaz Raayyaa namootuma tokko tokko hubachiisuun malee silaa kun gaafiin qabu ture waan mul'ataadha waan beekamaadha. Mee dirrii gammachuu maal jettan waa'ee kanarratti isin? Biyyi kun lafti kun